kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota hooggantoota mootummaa, kabajamtoota keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii asitti nuuf argamtan hundaa, jaallatamtootaa fi abdii egeree saba Oromoo kan taatan qeerroof qarree Oromoo, hundi keessaniyyuu birmannaa lammiidhaaf taasisuudhaaf waamicha isiniif taasifame kabajanii humnaa fi dandeettii qabdaniin ummata keessan lammii keessan gargaaruudhaaf asitti nu argamuu keessaniif maqaa koof maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin akkasumas maqaa lammiilee keenya buqqaaniitiin ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. እንደዚሁም እንደ ወትሮ ሁሉ በማናቸውም ችግሮቻችን በማንኛውም ወገናችን ላይ የደረሰውን ችግራችን ነው በማለት ስትረዱን የነበራችሁ ዛሬም እያገዛችሁን ያላችሁ ባለሀብቶቻችን በዛሬው ዕለት ጥሪያችንን አክብራችሁ በማንኛውም እርዳታና እገዛ ከጎናችን ልትቆሙ እዚህ የተገኛችሁልን ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ሁሉ በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም ላመሰግን እወዳለሁ። ከነታን ሱዳን lammiin keenya kuma hamma kanaatti lakkaa'amu gaafa qe'ee isaanii irraa jiruu isaanii irraa jireenya isaanii irraati buqqa'an buqqiinsa yookiin rakkina salphaa hin turre. An akka nama dhuunfaatti nama rakkoo kana hiikuudhaaf keessatti hirmaatee fi qooda fudhatee ta'ee ollaan rakkoon nu mudate rakkoo salphaa hin turre. Rakkoo ulfaataa, rakkoo walxaxaa, rakkoo qormaata hedduu qabu ture. Ummata 700,000 olitti lakkaa'amu daa'ima humna hin qabne, jaarsaaf jaartii humna hin qabne dabalatee ofitti fuudhanii ji'oottan 8-9 ol qallabanii jiraachisuun lubbuu baraaruun hojii ulfaataadha, hojii guddaadha. Haa ta'uutii immoo mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo guutuun deeggartoonni keenya jaallattoonni Oromoo bakka jiranii walii birmannee uummanni keenya lammii isaa rakkate bira dhaabbachuudhaaf iyye dabarsee humna qabuun mootummaa naannoo Oromiyaa cina dhaabbatee rakkoo kana hiikuudhaaf hundumtuu dirqama lammummaa fudhatee keessatti qooda fudhatee hojjechaa ture waan ta'eef qooda fudhannee hojjetaa turre qofa otoo hin ta'in rakkoo ulfaataa fi rakkoo hamma kana ga'u dandamannee lubbuu lammiilee keenyaa baraarree har'aan geenyee mana ijaarree jireenya isaa akka itti fufu taasisuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef ummanni Oromoo guutuun deeggartoonni keenya warri nu bira dhaabbattanii rakkoo kana hiikuudhaaf qooda fudhattan hundaa ammas irra deebi'ee guddaa sin galateeffachuun barbaada. Har'a dhaabbannee yoo ilaallu lammiin nurraa buqqa'e lammii guddaa lammii bal'aa yoo ta'es rakkoon nu mudate rakkoo guddaa rakkoo ulfaataa yoo ta'es gamtoomnee tokkoomnee irree tokko humna tokko waliin taanee wal gargaarree rakkoo kana keessa darbuu dandeenye jirra. Kana keessatti rakkatee dheebotee beela'ee namni nurraa du'e hin jiru. Rakkoo kana keessa dabarree har'a as ga'uu kan dandeenye qabeenyi qabeenyaa olii humni humnaa olii dandeettii ol kamiyyuu olii tokkummaa keenyaan waan wal bira dhaabbanneefidha.
Kanaafiyyuu lammii keenya guyyaa guyyaatti daabbootti safaruu, qamadiitti safaruu, daakuutti safaruu bira dabarree manatti ijaaruu, jireenyatti horuu eegallee jirra. Namoota buqqa'anii kaampii keessa jiraataa turan keessaa walakkaa ol kan ta'u mana mataa isaanii qabaatanii jiruu isaanii akka isaan eegalan taasisuun danda'amee jira. Warra hafanis yeroo gabaabaa keessatti utuu ganni hin galiin qubachiisuudhaaf halkanii guyyaa hojii guddaan hojjetamaa jira. Kanaafiyyuu ummanni keenya guutuun lubbuu nama keenya baraaruudhaaf tumsi inni taasiseef galata guddaa ummanni keenya buqqa'e kan galateeffatu qofaa itoo hin ta'in seenaan bara baraaf kan hin daganne ummanni keenya gamtoomee seenaa guddaa, seenaa mul'atu, seenaa siidaa bara baraaf hin diigamne hojjetaa jira. Kanaafiyyuu hundi keessan hundi keenya galata guddaa qabna. Ummanni keenya buqqa'ees dararaa guddaan bultii isaarraa, jireenya isaarraa, jiruu isaarraa buqqa'uu isaatiin rakkinni guddaan isa mudatee jira. Rakkoo guddaan, dararaa guddaan isa mudatee jira. Haa ta'uutii immoo garuu haa buqqa'uyyuu malee, jireenya isaa kaleessaa haa dhabuyyuu malee, saba cimaa rakkina isaarraa qooddatu, abdii ta'uufii danda'u, biyya akka qabu, hawaasa keessa qubatee waliin jiraachuu danda'u, rakkoo isaarraa qooddatu qaba waan ta'eef haamilee ummata keenya warra buqqa'aniis deebisnee fayyisaa jirra jennee amanna. Ummanni keenya buqqa'ees yeroo hunda harka gargaarsaa kan eeggachuu qabu qofa otoo hin ta'in ammas har'a qofa otoo hin ta'in borus rakkinoonni tokko tokko isa mudachuu waan danda'aniif harka namaa ilaaluu bira darbee ummata isaa, saba isaa isa gargaaraa jiru onnee dabalataa ta'ee fi jireenya isaa of fayyeessuu keessattis jabaatee halkanii guyyaa hojjechuudhaan rakkoo kana keessaa of baasuudhaaf nu cina dhaabbatee hojjechuutu irra jiraata. Hanga ammaatti ummata keenya gargaaruudhaaf maallaqni guddaa walitti qabamee jira. Maallaqa walitti qabame kanaan hojiin garaagaraa hojjetamaa jira, hojjetamaas turee jira. Haa ta'uutii garuu maallaqni guddaa fakkaatu kun ummata 100,000 hamma kanaaf ga'uuf lafa qubachiisanii dhaabuudhaaf ija kanaan yoo laallu ammas hanquu baay'ee qaba. Ammas wal bira dhaabbachuu gaafata, wal gargaaruuf wal deeggaruu barbaada. Kana waan ta'eef sagantaan carraa lotorii kun guyyaa har'aa qophaa'ee galiin kanarraa argamu ummata keenya kana akka ilma namaatti deebisnee akka dhaabnu taasisuudhaaf sagantaa qophaa'edha. Kanaafiyyuu akkuma kaleessaa wal gargaarree wal bira dhaabbannee wal gargaaraa tur lammiin keenya hundi ummata buqqa'e gargaaruuf otoo hin ta'in dirqama lammummaadhaaf, dirqama sabummaadhaaf jecha har'as wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Wal deeggaruun barbaachisaadha. Waan ta'eef iyyuu ummanni keenya hunduu humna qabnuun carraa kanarratti hirmaannee ummata keenya akka gargaaru, akka deeggaru carraa kanaan waamicha koo dabarsuun barbaada. Kanatti aansuudhaan har'a rakkoo hiikuudhaaf walitti haa qabamnu malee rakkina ulfaataaf guddaa nu mudate kana keessatti hin jilbeeffanne. Jilbeeffannee rakkina nutti roobaa ture teenyee laalle ofirraa qolachuudhaaf
rakkina kamiyyuu haa ta'u keessaa bahuudhaaf hojjennee keessa darbuu akka dandeenyu rakkina kana keessatti shaakalaa dhufne shaakallees barnoota guddaa irraa arganne. Sana qofa otoo hin ta'in warri facaanee turre warri gargar baanee turre wal tokkoomsuu saba guddaa kana garuu faca'ee ture tokkoomsuu akka dandeenyu rakkina carraatti jijjiiruu dandeenyee jirra. Har'a xalahaan barraa'ee fi utuu hin ta'in poolisiin manaa waamee utuu hin ta'in waamicha lammiidhaaf jedhu lammiin Oromoo buqqa'e gaafa jedhamu birmannaa taasifameef kan seenaadhaan beeknu kan saba isaarraa maatii isaarraa adda citee ture Oromoon raayyaan isa jalqabaaf maatii isaatti makamuu danda'ee jira. Ummanni keenya Oromoo Walloo fagoo haa jiraatu iyyuu malee carraa kanatti gargaaramee akkasuma maatii isaatti makamee jira. Ummanni Oromoo Wambaraa fi bakka adda addaa jiran maatii isaaniitti makamanii dhiiga isaanii barbaacha dhufanii lammii isaanii rakkate deeggaranii jiru. Kanaaf iyyuu rakkina jennee kan laalle qofa otoo hin ta'in rakkina karaa tokko nutti dhufe karaa dhibbaatamaan carraatti geeddaruu dandeenyee jirra. Waan nuti kanarraa baran rakkoon ulfaataa kamuu yoo nu mudate rakkoon walxaxaa kamiyyuu yoo nu mudate wanti fuuldura keenyatti laallee nama sodaachisullee yoo ta'e carraan rakkoo sana hiikuu carraan rakkoo sana dhabamsiisuu eenyu bira otoo hin ta'in harka keenya keessaa fi harka keenya keessa akka inni jiru arginee jirra barannee jirra. Carrichis maali yoo jennu guyyaa tokko keessatti torban tokko keessatti ji'a tokko keessatti rakkina kamiif yoo ta'e ummata miliyoonotaan lakkaahamu walitti gurmeessuu dandeenyee jirra. Qabeenya miliyoonotaan lakkaahamu dhuunfaadhaan hiyyeessoo taane illee gaafa gamtoomnu sooressa akka taane dhuunfaa keenyaan warra dadhabaa fakkaanne mul'annu warra fakkaannu taanee mul'anne illee gaafa gamtoomnu humna cimaa irree cimaa akka qabnu arginee jirra agarsiifnee jirra. Kanaafuu ummanni keenya guutuun rakkinni hundunuuf barnoota jennee fudhachuun gaariidha. Cubbuu Waaqayyo nutti fe'e otoo hin ta'in rakkoon kamiyyuu unuuf barnoota unuuf carraadha. Rakkoo kamiifiyyuu warra hin jilbeeffanne jennee akka inni ilaalu nu taasisaa jira waan ta'eef nuuf rakkinni kun rakkoo haa ta'u iyyuu malee nuuf carraa guddaa nuuf fidee dhufee jira. Sabni Oromoo guddaa ta'ee kan xinnaate bal'aa ta'ee kan xinnaate sabni kun lafa kanarratti uumamee bu'aa ba'iin inni keessan dabarre hin jiru. Bu'aa ba'ii baroota dheeraa kana keessatti isa mudataa ture faffaca'ee diigamee ofirraa faccisuudhaaf yaalaa yoo ture illee sabni keenya saba jilbeeffatee ture bara dheeraadhaaf. Saba rakkin dararaan roorroon bara dheeraadhaaf cancalatti kaa'ee isa jilbeenfachiisee turedha. Bara dheeraadhaaf sabni kun kan inni jilbeenfate saba mirga isaaf hin qabsoofne saba eenyummaa isaadhaaf hin falmanne saba mirga isaadhaaf hin falmanne waan ta'eef qofa otoo hin ta'in saba faca'e saba diigame waan ta'eef jilbeeffate gabroome. Darbaa darbiidhaan
rakkinni mana irratti ijaarrate. Kanaaf dhaloonni har'aa egereen Oromoo waan nuti baruu qabnu har'arraa kaanee seenaa saba keenyaa geeddaruu qabna. Geeddaruutu nurra jiraata. Seenaa saba keenyaa kan nuti geeddaruu dandeenyu tokkoomne tokko taanee nuti miliyoonota taanee garuu warra sammuu tokkoon yaadu, warra irree tokkoof humna tokkoon hojjetu, warra laphee tokko qabu taanee waliin hojjechuun icciitii injifannoo keenyaati. Kanaaf rakkoon hammamii amma tulluu ga'u yeroo kamiyyuu fuuldura keenya yoo dhaabbate ammaan booda jilbeeffachuu akka nuti hin qabne, jilbeeffachuun akka nurra hin jiraan rakkoo kamiyyuu gamtoomne tokko taanee keessa darbuu akka dandeenyu argaas jirra waan ta'eef, qabatamaanis argisiisaa jirra waan ta'eef kana aadaa godhachuutu nurra jiraata. Seenaa haaraa galmeessisiisuudhaaf dargaggoonni Oromoo, beektonni Oromoo, abbootiin qabeenyaa, ummanni keenya guutuun sammuu mo'amaadhaan otoo hin ta'in miira mo'ataadhaan hojii keenya hundaa hojjennee mo'achuu akka dandeenyu miira kanaan hojjechuun nuuf barbaachisaadha. Rakkinni kam kan nu mo'atu, kan gadi nu qabu, kan nu jilbeenfachiisu otoo hin ta'in kan rakkinicha jilbeenfachiifnu, kan rakkinicha dhabamsiisnu ta'uu keenya sammuu mo'ataadhaan, onnee mo'ataadhaan, miira mo'ataadhaan hojii keenya kamiyyuu hojjechuun nu barbaachisaadha. Saba guddaa kan nu taasisu, saba kabajamaaf ulfaataa kan nu taasisu, saba bara baraaf rakkoodhaaf dhuumamee rakkoo keessa jiraatee darbu etuu hin ta'in saba guddaa rakkoo kamiyyuu ofirraa diigee saba cimaa waa hundaan nu taasisuu kan danda'u kanaaf kana qofadha. Waan ta'eef iyyuu hundi keenya iyyuu rakkoo har'aa ilaaluun nurra hin jiraatu. Rakkoon har'aa akkuma amma jalqabnetti yoo hojjenne boruun daganna, boruun irraanfanna. Seenaan yoo irraanfachuu baate illee unuuf galaa kan nu ta'uu danda'u, unuuf hidhannoo mudhii kan nu ta'uu danda'u carraa argame hundatti tokkummaa Oromoo cimsuudhaan, Oromoon hundi wal bira dhaabbate wal gargaaruudhaan, wal deeggaruudhaan, rakkina walirratti ilaaluudhaan otoo hin ta'in rakkina walirraa furuudhaan, rakkinni isa tokko bira jiru rakkoo kooti jennee yaannee wal bira dhaabbannee walirraa maqsuudhaaf hojjenne waan nuti keessan dabarre, waan nuti keessan ceene, waan nuti hawwinu hin arganne, harka keenyatti hin galfanne kamiyyuu hin jiru. Kanaafiyyuu dhaamsi koo har'aa tokkummaa jalqabne cimsannee jabaannee ilaa filaameedhaan wal dhageenyee miliyoonota taanee warra laphee tokkoof sammuu tokkoon yaadu taanee waliinaa hojjennu hin jedha. Hojii keenya kamiyyuu ammas diinagdeedhaan cimnee argamuun barbaachisaadha. Galmi siyaasaa siyaasa miti. Galmi siyaasaa itti galli siyaasaa diinagdee fiduudha. Waan gola ofiitti galu, waan kiisii ofiitti galu, waan qonqoo namaaf, jireenya namaaf, jiruu namaaf ta'u, sabaaf ta'u fiduudha. Mataa isaatiin siyaasni daabboo miti, biddeen miti. Kanaaf qabeenya guddaa qabna, humna guddaa qabna, tokkummaa cimsataa jirru qabna waan taaneef qabeenya kanatti gargaaramnee qabeenya jiruu keenya achi hiiksisuu danda'u dinagdee keenya cimsachuudhaafis akkasuma jabaannee haa hojjennu jedha. Har'as borus egeres wal bira dhaabbannee rakkoo keenya kam keessayyuu waliin taanee haa dabarru jedha. Ulfaadhaa, fayyaa ta'a. Kabajamoo Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa asumatti isaan barbaanna. Lootariin lammiitu lammiif jedhu kun walitti qabaa koree fi Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin
ifatti gurgurtaan isaa akka eegalamu isaantu nu saaqa amma jalqabee har'aa jalqabee lootariin kun ifatti jalqabamuusaa nu mirkaneessu nutti agarsiisu ol qabanii nutti agarsiisu kun guyyaa jalqabaa gurgurtaa lootarii lammiitu lammiifi በአሁኑ ሰዓት ክቡር አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ይህንን ወገን ለወገን የተሰኘውን ቶምቦላ ሎተሪ በይፋ መጀመሩን አብስረዋል። እናመሰግናለን። ከበጀሞ ኦቦ ለማ መገርሳ ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ፊ ከበጀሞ ዶክተር አበራ ዴሬሳ ወሊቲ ቀባ ኮሬ ገርጋርሳ ለሚቱ ለሚፍ ጉዳ ገለቴፈን ክብራትና ክብራን